Oromo TV, Oromo TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun Diredawa Civic Organization mari hawasa wajjin kan gone waa'ee dhimma COVID-19 fi hawasa kan jiru akkasumatti illee keessummaa lama qabannee asitti dhiyaannee jirra. Dr. Obsaa fi Aadde Urjiidha. Kallattiidhaan kan isinii dabraa jiru Oromo TV irraa. Oromo TV. Oromo TV. Haye fayyada gaasin nu afeeruu keessaniif yeroo tanatti yeroo sila COVIDin kuni ji'oota meeqa kanii lakkaawwate, right? Baatii Februariiti kan Ameerikaa keessatti dura argame. Ammaan tan ammoo biyya hedduu keessatti tamsa'ee namoota hedduu galaafatee jira. Amala hawaasa keenya qaburraa akkamitti wanni kun daddarbaa jira irraayi. Akkumaan jetti hawaasni keenya hawaasa wal jaalatu, hawaasa communal yookiin wal wajji jiraachuu barbaadu. Keenya kana qofaa miti hawaasni nuti keessaa dhufne akkuma hawaasa Afrikaatti ammallee hawaasa South East Asiaatti walii wajji jiraachuu waa'ee waloo kana fardeeffata. Kun egaa manguddoota keenya waggaa namni urmii bikka san ga'ee mana keessa kunuunsuu fi akka isaan kophaan taane aadaan tun nu jabeessiti, walitti dhufeenya maatiitti jabeessiti. Haa ta'uuti biyya keessa jirru kutaan Minnesota biyya Ameerikaa tuni aadaa isaanii waggaa laallu isaan warra westernized warra biyya lixaa irraa dhufe western Europe irraa dhufe kuni aadaa koptummaa yookiin individualized koptummaa kana heddummeessanii. Kana jechuun yoo namni manguddaawee mana nursing home seene fuudhanii achi geessanii ogguma takka tokko ogguma ayyaanni jiru faadha dhaqanii Mother's Day, Father's Day yeroo Christmasii yeroo tanuma wal barbaadanii aadaan teenya immoo manguddoomtus manuma ilmaa manuma intalaafaa jiraatteetii wal keessa jiraanne jechuudha. Wal keessa jiraanni kun gaariidha, wal dhufeenya cimsaa. Haa ta'uuti waggaa rooraa COVID kanaan dhukkuba daddabraa kanaan wal fakkaatuunis yoo mana keessa jiraanne namoota keenyaaf saaxiluudhaa fi saaxiluu isaati agarsiisa. Kana keessa ammas walitti dhufeenya kana bira dabree zigaal qabnu jira. Zigaal jechuun namni yoo rakkoon tun bal'achaa dhuftellee yoo gaddi tokkotti galutee mana taaziyaatti walii yaa'ee wal jabeessuudhaaf hoggaachi dhufellee amma fuullee immoo uffannee jirru tana maali nuti maatii tokko akkamitti tana nurraa baasifaa jaanii namni akkasitti qaqqabamaa jirus ni jira. So aadaan teenya hoggii takkattis gaarii taate karaa tokkottis rakkoodhaaf nu saaxiluu jechuu garsiisuu barbaadeeti. Kan biraa namni ammaan tana gaa yeroo birraa kana birraan baree jeete albirraan wallisee waggaa birraan balee dubraa fi dardarinis wal fuudhanii silaa gaafa COVID kana namni akkuma aadaatti akkuma shariyaatti namuma waa xiqqoon fuudhanii galanii gaafa rabbi jeemmaa saruusa kanas godhachuu yoo taate godhanii. Haa ta'u immoo maatuma kiyyarraa jalqabee wanni amma argaa jirru namni aruusni kun jabaadha walirraa nafu abalu na yaamee akkamitti nafa guyyaa sanachi dhaabbachuun qabaa fi jee namni walitti dhufaa. Kana keessa immoo COVIDiin qabamees osuma beekuu tun diifaafuma maal nama gootii mijee walitti dhufu tanaa jira. Gabaabumatti COVID-19 ji'oota hedduu lakkaa'usisee eega babal'ate aadaan akka walitti dhufeenyaa kuni rakkoofsa nama saaxilti jechuudha. Akkuma namni keenya hubatuuf amma kutaa Minisootaa tana keessatti waliigala nama 64,000 COVIDiin qabamee kan qabame waggaa jennu beeka nama dhaqee iflaalee qorannoodhaan raggaafamame. Isaan keessaa namni 1,145 du'ee jira jaa. Gara biyyoolessa Ameerikaatti ol kaafnee ilaalle immoo toora nama miliyoona 5 kana Donald Trump wanni keeziin keenya ol deemaa jiruuf waan teesti godhaa jirruuf jaa. Haa ta'uti immoo teestiin kun immoo gahaa miti biyya Ameerikaa tana keessatti namni waan kanaan galaafatamaa jiru 170,000 180,000 ciiqee jira. So nama laafaa miti waan kanaan du'ee fi qabamee rakkataa jiru. Addunyaan immoo toora miliyoona 21ti. Kan ammoo yoo qorannoon bal'inaan waan waliin ga'iniif jecha lakkoofsa kana harka 10 harka 50 yoo baay'ifne namoonni qabaman kanaa oliin hedduudha jechuudha.
So wanni bal'atee jira aadaan teenya immoo waan kanaafillee nama saaxilti kanarraa akkaataatti iftii sangaa booda keessa deebineeti haasofne jechuudha. Ayyee galatoomi Dr. Obsaa mariin takka yookaan gaafiin itti aantu tan urjiiti. Duraan dursee hojii keetii fi eessa akka hojjettu yoo daawwattoota keenyaafillee beeksiste gaariidha. Gaafiin biraa hojii tee takka yookaan namni tokko kan dhukkuba COVID-19 qabu yeroo si bira dhufe maaliif si bira dhufa akkamitti si bira dhufa maal ati gootaaf waan jiru san gubbara kaasnee xiqqoo wal mari'achuu barbaanne. Galatooma maqaan kiyya Urjii Khaliif naan jedhan ani akka respiratory therapisttiin dalagaa hospitaala Selous Park keessa jiruun dalagaa. Gaafiin duraa gizee namni dhufu akkuma duraan beeytanitti gizee COVID dura eegaletti gizee dhufan waan himatan akka qufaa leeydaa qaban ammaan tana mataanis nama dhukkuba jira irra hedduun mataa himatan mataan dhukkuba jaanii qaama guutuu kan akkanatti caccabsaa guddaanis hafuuraatti ciccita so akkas waan akkasii himataa dhufan jechuudha. Gizee akkasitti himataa dhufan gidee dura namuu akka nama COVID qabutti ilaalla nutiif jennee warra achi dalaguuf akka maaskii feesisuun N95 uffannee akka if eeynu jechuu isiniif jecha akkasitti eeyna immoo osoo testiin illee osoo rizaaltiin hin dhufne simtama isaanii kana treat goone jechuu so warra oksijiina xiqqishaa qabu hedduun qabnees oksijiina kanninaa fi oksijiina irra keenyaa irra hedduu sunis warra narsiin achi jirtu dura dafanii ni godhan gizee nuti immoo nu yaaman akka respiratooriitti jechuudha akka dhiigarraa fuuneeti oksijiinii qaama keessaa akkami jennee akka laallu if dura laallee maal feesisaa oksijiina eenaa divaayisii jira jechuu suniin nambara sun laallee nambara dhiiga keessaa akkasitti sunirra keenya jechuu. Ammas gizee oksijiinii dhiiga keessaa jechuun PaO2 60 irraa gattee fi gizee sun akka hedduu akkasitti bira dhaabbachuu qabna. Divaayisii eenaa kan jedhee sunirra keenya immoo yoo namni kun dadhabee akka gaariitti hafuura baafachuu hin dandeenye aggusum mashiina sunirra keenya tuubboo afaan keenya mashiina irra keenya jechuudha. Sunitti bakka sunitti hedduu warra keenyatti jabaata namni kun hobaa jira ayooleen teenya afaan irra hedduun warra afaan hin beekne xiqqoon jabaata saniif jecha waan Dr. Obsaan jedhee akka guddaa laaluu qabna jechuudha. Achi gidee dhuftan namni san bira dhaabbatu hin jiru faamiliin dhuftee nama laaluu hin dandayan so sun hunda mataa keenyatti if dura eeguu qabna. Akkasitti tuubboo afaan keenya mashiina irra keenya jechuu sun akka ati COVID kun gidee infekshinaa fi waan akkanaa kana qaama keessatti si mul'ata sun akka jechuun just to fix that rest qaama keenyaaf akka we put them on rest and treat that jechuu mashiinii irra hedduun akkas godhaa gidee sun irra sirra kaayaniis ammas dawaasii kannanii jira akka waan kana hunda irraa quban qabne si raffisan jechuudha. Irra hedduu faamiliin keenyaa fi warri Oromoo waan kana hin beeknu gidee sun waan kun maal akka ta'e hin beeknu itti rifanna gidee kaanee arkinu siniif jecha xiqqisha suniif boodaas saniif keessa ibsuun fedha. Akka respiratory therapist jechuun ogeessa warra qaama hafuurfannootti muuxannoo qabu jechuudha. San jechuun namni tokko COVIDiin qabama. COVIDiin qabamu jechuun harki 80 nama 100 yoo fuune namni 80 mallattoo haa qabaatu malee akkasii yarsee mana hakimaa isaan hin geessu. Harki 80 mallattoon irratti mul'atu sorry harka 14% 14 dhibbeentarra mallattoo mild yookiin hagas takka isaan hin cibsu parsantii 5 katti hammaatee yotti hammaatee qaama hafuurfannoo kanatti respiratory system kanatti jabaate oksijiinii isaanii hoggaamatan mana hakimaa dhaqe namni hundinuu ni yaadattanii quba kanarra waan xiqqoo takka isin kaaniitti oksijiina keessan laalanii normal yookiin laalamee wanni kun gaarii jaanii namatti himan parsantii 98 haga 100ti. Namoonni immoo COVIDiin qabamee qaama hafuurfannoo irratti rakkoo irra fidaa jiru osuma gaddeemu 90 gadfaa hoggaa harkarra nama kaan kanaan laalanii san qofaa miti dhiiga keessaas dhiiga naamunaa fudhaniiti laalanii PA oxygen ka jettuun isiini suni toora 60 gad yoo ta'e namni kun oksijiiniin qaama keessaa haalaan gabbu'ee jiraadha.
Kana dubbachuun maaliif barbaachisee qaamni keenya sirnaan dalaguudhaaf oksijiinii barbaachisa. Oksijiinii kun immoo qilleensa haaraa seensisee somba keessatti qilleensa gubataa yookiin kaarboon daayooksaayidii kanaan wal jijjiiree dhiiga diimaa yookiin himagiloobiin irratti fe'amee akka harreen ba'aa baadhattee deemtutti sun immoo qaama keenya keessa manca'a. Billiitiin qaama keessaa sanitti gargaaramteeti oksijiinii kanaan jiraatti jechuudha. Yoo dubbiin hammaattee mana hakimaa dhaqanii mana hakimaa waggaa dhaqan oksijiinii kana sii kennan maaliif qilleensi akkanumatti teenyee fudhannu kuni parsantii 21 oksijiina. Yoo kuni gahaa ta'uu baate funyaan kanarratti tuubboo qalloo takka neezol kaanyilaa jaalii namaa kennanii tuubboo san keessaan oksijiinii namaa yaa'a. Kunis qaama keenya keessatti oksijiina irrate san ol kaasuudhaaf. San ol kaasuun billiitiilee qaama keenyaarraa akka goddaatiin irra hin geenye eewaluudhaaf akkas godhamaa jechuudha. Yoo san bira dabree neezol kaanyulaa bira dabree naarri biriidar jaanii high flow oxygen jaanii funyaanuma kana keessaan kan namaa kananii jira. Kun immoo fuularratti namaa fidanii kan namaa kananii jira. Yoommoo qaamni kun dadhabee qaamuma kana akka kishifjoo akka boqonnaa fudhatu godhuudhaaf qaamni yoo dadhabee warri urjii kun faayyaamamanii namni kun intubate ta'a jechuudha. Anesteesiyaatu intubate godhee isaan immoo maashina kana akkuma sombi kee yeroo ati nagee qabdu qilleensa kana ka alaatis fuudhee ka gubatees baasu sanitti maashinni kun nama gargaara jechuudha. Eega tagaa intubate ta'an namni kun akka rakkanne dawaarra kaanii jira. Dawaan kun sedative jaaniini. Maaliif namni tuubboo laagaa jirtu kun gag reflex akkuma waggaa ammaa tana qubuma nagayaa kana laagaaf kaan akka qooqqifannaa san keessa sombatti yaanee fi dawaa san kanniifi namni kun akka relax godhuu fi qaamni isaanii akka boqonnaa fudhatan godhanii dubbiin nuti irratti haasawaa jirru amala keenyas beeknee osoo namattis hammaatee achiin geenye akkamitti walii daddabruu kana murree yommuu mana hakimaa dhaqan immoo maaltu nama eeggataa kajoosanii urjiin bal'inaan dubbatte sanumaan bal'isuu barbaadee ture. Galatooma. Galatoomi Dr. Obsaa. Gaafiin biraatanii haasee irratti mari'achuu barbaadu. Akkuma beektutti beektaa dhukkubni kun akka malee tamsaasaa jira. Tamsaasni isaadha. Erga dhukkubni kun himame addunyaa gubbaatti dhuma Diseembar waggaa dabree takka yookaan eegalii Januwarii kana yeroo sanirraa jalqabee akka malee tamsaasaa jira. Addunyaa guutuutti waliin bakka dhukkubni kun hin seeniin hin jiru jedhaniitillee himaa jiranii. Garuu tamsaasina dhukkuba kanaatii fi dhukkuba kana ittisuudhaaf wanni godhamaa jiru walqixa tahee dhabeetii tamsaasina kana heddummaatu jira moo mee kanarraa haastee yoo xiqqoo haasotte? Yaada dhukkubni kun ji'oota hedduu lakkoofsisee jira. Ilaa ammaa akkamitti to'annaa jalan oolinidha. Gaafii gaariidha. Kun egaa akkuma addunyaa iddoo tokko kaa warri waan kana dhuunfate yoo laallu warra early yookiin jalqaba osoo wanni kun miilan fuudhin tarkaanfii ciccimtu decisive action and warra ammaas hogganoonni isaanii very decisive ta'an. Amma biyya Ameerikaa fakkeenya fudhanne biyya reesoorsii guddaa qabdu akka carraa ta'e bulchaan biyya tanaa President Donald Trump waan kana itti qoosaa ture. Akkuma qilleensa dhufee namarra dabruutti dhufteetuma akkuma diifafaatti dhuftee namarra dabru osoo jahuuti. Kanaan geessa amma the hardest spot in the world bikkitti wanni kun itti haalaan itti hammaatti biyya tana jechuudha. Kun reesoorsii dhabuurraa osoo hin ta'in hoggana cimaa ka waan kana sirnaan jala bu'ee hordofee mataa keessa dhawee akka wanni kun namarratti hin dabarrenis biyya cufuu early lockdown mask reesoorsii wana hakimaatiif barbaachisu yeroof kannanii akkas godhuutu irra ture inni hin goone jechuudha. Osoo dhukkubni kun biyya tana hin seeniin he had a lead of 2 months baatii lama qabaachuu ture carraa sanis he blew it. Biyyoonni immoo akka Thailand biyyoonni akka South Koreaadha biyyoonni akka Germany keeziin isaanii kanuma haayee turte because they were so aggressive testing waa sadii barbaachisu dhukkuba kana contain godhuudhaaf testing, tracing and treatment. Treatment jechuun namoota itti hammaate kan akka reefu haasa'u jirru san ventileetara gahaa qabaachuu mana hakimaatis PPE personal protective equipment gahaa qabaachuun staffii qabaachuun kuni haalaan nama gargaara. Osoo dubbiin hammaatee geessee nama overwhelming goone immoo
kaarra babbanaa hundaa'u yeroodhaan cufuuni nama gargaara ture. So in the time of crisis it needs a leadership and action, correct action nama barbaachisa. Biyyoonni waan kanatti qoosan amma bulchaan Braziliis akka President Donald Trump kanatti dhukkuba kanatti tuffachuu ture, biyya isaaniitis haalaan weerartee jirti jechuudha. So kana hundaafuu maaltu mijjeesseeni tokko amaluma uummanni namaa qabu, lammaffaa addunyaa nuti keessa jirru tuni is a globalized world. Akka village tokkotti akka mandara tokkotti waan walitti xiqqaatee jirtuuf wal keessa deemuun gara geejjiba ammayyaa yookiin modern technology fast travel namni ammaan tana as bulee arranta nuti covid testing bika klinikaa godhaa turre biyyaafin deemaa boruun deemaa testiiti maali guyyaa lama mokkanatti deemaa testiiti fudhadhee hoggaan biyya dhaqee negatiif taate quarantine nan galchanii jaa namoonni hedduun akkanatti wal keessa deemaa jiran jechuu yeroo hamtuu tana keessatti. So I think tamsa'uu isaatiif kan karaa bane yeroo dura chiikaatu san biyyoonni itti daddabraa dhufan kun sila mudhii hidhatanii irratti dalaganii xiqqeessaa dhufanii biyyoota silaa humna hin qabnellee akka deemeen gaddaafne godha ture. Haa ta'uti lack of visionary leader nama committed dhabuun kana fiddee kun ammas vaayirasiin kun vaayirasii haaraa fakkaataa isaa ni qaba malee haaraa. That's why it's called novel coronavirus 2019 wanni jaaniif san dura MERS ture bara 2012 biyya arabaa kana keessatti. And then Sanduras in SARS 2002-2003 wanni kuni hin turre rabbiin numarraa kaasee kuchise kanallee rabbiin nurraa kaasu wanni xiqqishoo nama sodaachisaa jiru namnummaan qabamee baatii lama baatii sadi booda waan kanarraa qulqullaa'ee deebi'ee nama qabuu malaa jiran. San jechuun maali? Namni tokko yoo dhukkubni vaayirasii baakteeriyaadhaan qabame seeliin qaama keenyaa tuni lubbiyyee yaadannoo jaanii memory cells oomishti memory cell tanaatu yoo lammada si quban qabne si qabdellee osoo dhifkaan sittiin kaane osoo mallattoon sirratti mul'anne mancaaftee si keessaa baafti jechuudha. Yoo vaayirasiin kun deebi'ee kan nama qabu carraa akkasii kan qabaatu taate san jechuun qaamni kee ittisa silaa barbaada gahaa ka yeroo dheeraadhaaf sirra taa'ee si gargaaru san waan hin qabne waan oomishee gahaatti hin qabneef jecha vaayirasiin kun nama qabu. Sun maaliif yaaddoo nama siseete talaalli ammaan tana irratti ariifataan irratti hojjechaa jiran kan immoo biyyoonni tokko tokko argannee jirraa hojii ammaan tana miidiyaa irratti arginu kana hagam takka qaama namaa keessa namaa kannanii qaama namaa kana keessatti immunity san build gootee immunity barbaachisan ijaarte yoo dhukkubni kun kasi qabu ta'ellee sirraa ittiftiin gaafii keessa galaa jira. Kun ammas maaltu tamsaa kanaaf rakkoo ta'uuf ta'a ammaan tana biyya nuti jirru tanatti amma baatii August keessa jirra baatiin itti aanu baatii September yeroo namni mana barumsaatti deebi'u amma ijoolleen tun hoggaachi deebitu taate hedduun isaanii mana jiranii gaafachi dhaqanii kun bika oole tanarraa namni walitti dabarsee mana deebi'u mana hoggaa dhufan haadhaa fi abbaan isaanii warra ala dalaganaa jennu isaan kunis deebianii mancaasuudhaaf amma sodaan guddaan jirtu yoo ijoolleen tun iskuula deebite akkamii warroota iskuula banee namni tokko deekeerii faa banee namni tokko pozitiif ta'uun guututti shutdown ta'e yookiin cufameefaa jira. Ati tamsa'an isaa sababaa hedduu kaasuu dandeenya gabaabumatti itti qophaa'uu dhabuun mootii decisive ta'uu dhabuun saniitu waan kanaaf sababa ta'e mul'ata. Hayyee gaariigaa mariin keenyas itti fufa. Urjii beeta akkuma beekamutti dhukkubni COVID-19 kun akkuma himamaa jirutti illee yeroo hedduu hafuura baafannaa takka yookaan pulmonary kana complication adda addaa namatti fida. Akka fuula duratti takka heegereedhaaf dhukkubni kun yoo si qabee nama underline dhukkuba kana takka dhukkuba adda addaa qabaachaa ture irratti miidhaan inni geessisu hafuura baafannaa takka waa'ee kanaa gubbaratti takka sombasaa ta'uu takka yookaan ujummoolee qilleensaa kana gubbaratti long term effectiin dhukkubni kun fidu ni jira. Underlying causing hedduu important dha beekuun namni amma akka waan asmaa yookaan COPD warra qabu duruunuu sombii isaanii duruunuu dhukkuba qaba. So gidee kana wajji walitti dhufee daranuu isaan kana akka gaariitti dhukkubsuu ni danda'a jechuudha. Saniif jecha very important warra underlying condition qabuuf waan kanarraa if eeguun
akka waan amma Dr. Obsaan jee hunda dhaggeeffattee jala deemuun akka nutiitii miti jechuudha. Nuti gidee nu qabu akka taanu hin beenu immoo akka gaariitti nuti hin jabaatu akka isaaniitti jechuudha. Because isaanuu duruu nu dhukkuba sun qaban. So that is very important. Long-term complication amma COVID namatti fidu takka arkine akka irra hedduu pneumonia qaba jechuudha infectiona. So pneumonia kana gidee irra hedduu akhi kana si furdisaa hafuura fudhachuu duranuu si jabeessaa ammas waan akka tiruu keetii fi kalee kee dhukkuba daranuu achitti si dabeessa jechuudha. Ammas long time waan irra hedduu namni kun mana takka taa'uuf yookaan hospitaala ruumii takka taa'uuf jecha blood clot complication sun nama fida jechuudha. Long term care. Sun qofti osoo hin tahin ammaan tanaas gidee tuuboo sun afaan si kaayanii torban 2 yookaan torban 3 irra hedduu yoo itti teesse oggu sun karaa akka tracheostomy karaa mormaatiin achitti tuuboo afaan si kaayan sunis if dura beekuu qabna waan akkasii because nuti irra hedduu community'n keenya waan kanan arkinuu hin beeknu anis ifiif hin beekuu hin turre hanqaan respiratory eegale programma kana malee jechuudha. So that's the long term complication that I see. Underlying condition jette afaan Oromoo jijjiirru san dhukkuba waaraa namni qabu chronic disease kajaamu ka sombaa qofa osoo hin ta'in namni dhukkuba sukkaree qabu chronic kidney disease rakkoo tiruu rakkoo kalee kidney disease kalee liver disease tiruu san qofa osoo hin ta'in ammaas nama rheumatoid arthritis qabaatee dawaa immunosuppressive kajaamu jira namni waan san faa fudhatu. Namni ammallee kaansarii qabu hola nama qabuu fi dawaa kaansarii kanan itti tajaajilan namni waan san irra jiru urmii ammas namni urmiin isaanii deemte cardiovascular disease especially hypertension kuni dhukkuboota waaraa yoo akii nama waan kanaan qabaman namoota itti jabaatan jaamee ilaalaman keessaa tokko kana kun ammas namoota shanyummaadhaan gurraacha ta'an because of being marginalized biyya tana keessatti warra hawaasa keessatti moggatti darbamee moggatti lagatamee fayyaan isaanii duraanis akka gaariitti kunuunfamaan turinii fi jiruun isaanii jiruu jabduu jiruu gadadoo ta eegumsa fayyaatiif nyaata gahaa dhabuu access to nutritious food wanti kun nama saaxila jaamee ilaalama. Kan biraa ammas wanni gurraachi jeef warra as jiru fi warra United Kingdom keessa jiru wal bira qabanii ilaalanii warri achi eegumsi fayyaa isaanii they have universal health coverage jechuun wabii fayyaa malee mana hakimaa dhaqaniif ilaaluu danda'anii kaasii keenya kun immoo wabiin fayyaa namoonni hedduun kan qabnees ni jira close to 20 million people waggaa wal bira qabanii ilaalan. Maybe it's related to vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency namni keenya hedduun kalloon teenya gurraacha waan taateef high pigment waan qabnuuf jecha namni vitamin D irrina vitamin D qabu kun keessattuu higher latitude biyyoota karaa North Poletti ol dhiyaatan biyyoota Awurooppaadhaa biyya akka Ameerikaa fi Kanadaa warri jiraatan because ifa aduudhaa sirnaan waan hin arganneef jecha irrini vitamin D is associated with complication of COVID. Wantoota kanaa jira dhukkuba waaraa yaadachuu urmii tan yaadachuu ammallee namni hedduun vitamin D qabaachuu irratti irrina qabaachuu irratti hin beeku kanallee eeguun barbaachisaa jechuudha. Complication sombaa isiin akka gaariitti himtee jirti. Galatooma egaa isin hundinuu nutillee beektaa dhaabbatni keenya erga dhukkubni kun himamee akkuma atillee quba qabdutti hawaasa keenya haa jiruufillee waan akka awareness gaafa duraa san basic dhukkubni kun akkamiin nama dabraa haala kamitti ifeeguu qabanii waan joogu baratti hawaasa keenyallee yaamne akkasumatti illee I hope irraa dhufanii marinnee ture sanboodallee warra biyya jirullee awareness adda addaa hubannoolee adda addaa isaaniif himaa jirra kunilleen san keessaa tokko hawaasa keenya warroottan asii baratanii muuxannoo waan kanaa qaban amma isaan wajji wal marenne isaanilleen hawaasaaf beekumsaan qaban kannuun huwaanuma nama hundarraa eegamu jeetiin laala. Khambira beeta erga dhukkubni kun tamsaasaus tahee erga addunyaa gubbaratti himamuu eegalee mootummaaleen addunyaa hundinuu gama isaaniitiin dhukkuba kana mo'achuudhaaf tattaafilee adda addaa godhaa jiran akkuma waliin garuutti amma
torbaan dabareellee akka waan talaallii harkataa himanii akkasumatti biyya kanatti illee qorannoolee adda addaa ammatti roga addunyaan tun guutuun akka humna isaanii kana wallaalanitti beeta namuu humna isaatti wal agarsiisaa jira. Garuu akka waliigalatti ilaanga ammaan tana qorannoos tahee riisarchiilee adda addaa waa'ee vaayirasii kana gubbaratti godhamee fi godhamaa jiru kanarra ilaalchisee waan haaraa waa'ee vaayirasii kana har'a geenye ni jira. Okay, gabaabseetiin vaayirasii kana guutumatti mataa tuttuine waan ilaamaa beenu eega jalaafinne booda waan haareetti seenna. Vaayirasiin kuni COVID-19 dhukkuba isaati. Sababni isaa immoo SARS-CoV-2 jaaniin Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2dha. Coronavirus 1 ka yeroo bara 2002 dhufe sanii jechuudha. Bara 2019 dhuma isaa irratti biyya Chaayinaa irraa jalqabe achi booda immoo eenyummaan isaatis baramee biyyoota adda addaa keessatti tamsa'uu eegale. Maal nama godha keessattuu asxaaleen isaa mallattoon isaa maal fa'aadha? Qufaa namni tokko qufaa yoo qabe nama biraa mataa dhukkubuu danda'a. Tokko yoo laagaa nyaattee garaallee lallaaqee yookiin namallee teessise kan biraa immoo qaamuma kana dadhabsiisee lafaallee ka'uu dadhabuu fa'aa argina. Kun immoo hafuuratti ciccitu kana keessa hafuura oksijiniin namaa gabbuu deebiinii ammaas qomtituun illee nama cuuccee yookiin nama dhukkubuudha. Kan biraa funyaan xaliiloon funyaan keessaa nama yaa'u sanbira dabree funyaaniin waa suufuu dadhabu sudden loss of sense of smell ammaas arrabni keenya waa dhandhamuu dhabuudha. So waliigalatti namni koovidiin qabame kana fakkaata. Mallattoolee kana dhukkuba biraatis nama qaqqabu ni mala. Namni diifa afaan duraanis qaqqabame ni beeka. Namni immoo sanuma faasee waan kana lallaafisuu ni mala. Hanga biyya faranjii tana maal jedhan? If it talks like a duck, walks like a duck, it's a duck jedhanii miti. Yoo COVID nama fakkaatu ta'e eegumsa godhuun haalaan barbaachisa. So vaayirasii kanarraa maal barree? Dhukkuba si'anatti mul'atee yeroo gabaabduu keessatti eenyummaan isaa baramee akkaataa itti daddabruu fi sanbira dabree ammaas daddafaniituma dawaan isaan argaminii fi talaaliin argamin haa ta'u malee humnaan itti yeroo gabaabduu keessatti waa hedduun irraa barame dhukkuba kana. Dhukkubni kun akkamitti qaama seenaa yoo jaame amma nama baayoloojii beekuuf gaa somba kana keessa there is two types of cells. Type 1 pneumocyte and type 2 pneumocyte jaanii jira. Tokko ka furrii oomishuu furriin tunis faayidaa isii qabdi. Kun immoo ka qilleensa jijjiiruu irratti faayidaa qabdu jira. San keessaanii vaayirasiin kun nama ol seenaa eega takka seene booda immoo guutumaan guututti humna oomishaa seelii sanii dhuunfateeti akka ifiif walhoru godha. Hoggaa walhoru immoo nama kana achi keessaa baheeti namni hoggaa xifatu hoggaa qufa'u nama biraa dabree akka nama adda addaa faalu if godha jechuudha. Tokkoffaa san godha. San akka san godhus barame san qofa osoo hin ta'in hidda dhiigaa keessatti akka ACE2 receptor bakka inni qulfiin inni itti maxxanee oliin seenu somba qofa osoo hin ta'in hidda dhiigaa keessas ta'u kalee keessatti illee wanni kun argamuu isaati barame. Eega hidda dhiigaa fa'aa ol seenee wantoota adda addaa akka inni uumuu danda'uu fi sababa sanii wal qabatee namoonni urmiin isaanii xiqqaatiif namni guddaalleen blood clot yookiin dhiigni nama kan tare akka somba dhaqee namaa hunda godhama nama mana hakimaa seene hunda isaanii dawaa dhiiga nama qallisu namaa kannina. Sunis maaliif wanni kun heddummaachuu isaa agarsiisaati. So kunis waan haaree barame jechuudha. Kan biraa tiruullee tuquusaa waan haarame barameedha. Billitii qaamaa keessaa kalloollee ijoollee keessattuu ijoollee xiqqoo Kawasaki disease jaanii duratti used to be called vasculitis. Vasculitis jechuun hidda dhiigaa kanaatu inflame ta'e ijoollee xixiqqoo irratti mul'ataa ture. Amma karaa New York kanatti ijoollee waan kanaan qabamtee duuteefaa jira. Kunis waan haaree barame amma arraa fi kalee wanni dhagee nama tokko gurrallee ni duuchaa waan jiru hangam takka akka mirkanaa'e hin beeku. So vaayirasii kana guyyuma guyyaan waa'ee isaa baraa jira. Kun akkamitti teestiin yookiin qorannoon isaa fooyyawee kan maanta nama funyaan nama qoranii nama keessa fuudhanii laaboratoriitti erganii guyyaa tokkotti ka deebi'u jira ka guyyaa sadii eeguu jira. PCR test jaaniin testii kana malee manatti rapid test akka namni hoggaa mana hakimaa dhaqee laagaa nyaatte strep test jaanii baakteeriyaa tokko jira streptococcus pharyngitis ka jedhu
yeroo gabaabduu keessatti dooktar kilinikuma keessatti namarraa naamunaa san fudhanii yeroo gabaabduu keessa kana maayimu. Covid kanaafuu waan akkasii godhuu ni dandeenyaa. Fakkeenyaaf daa'imni tokko mana barumsaa yoo deemuuf deeme arraan tana akka durii miti mataan na dhukkubaa leeydaadhaan qabaa laagaan tunis na nyaatti qaamni kunis na dadhaba jee yoo waan saniin shakkamu ta'e oggusuma if ilaaluu danda'a jechuudha. Yoo if ilaalee positive ta'e mana barumsaarraa hafee mana taa'ee akka nama biraallee saaxillee godha jechuudha. Wantoonni ammaan tana irratti dhaqqabaa jiran wantoota akkasii akka mijjeessan. So in-home rapid strep testing, rapid COVID-19 testing kun akkaataatti ta'u kaampaaniin karaa baastan jirtu tokko oomishtee argisiiftee jirti. Garuu FDA'n approve godhee hojiirra ooluudhaaf waan karaa jiru jechuudha. Kuni iskuula banuudhaaf amma biyyoota akka Awustiraaliyaa Melbourne keessatti duraan injifatanii namni akka hojiitti deebi'u goggodhaa turanii yeroo gabaabduu keessatti ammas vaayirasiin kun lakkoofsisaa ol baay'inaan complete lockdown godhanii namni mana keessa wajji galtale nama tokkootu deemee grocery bituu danda'a malee namni hundi deemuu hin danda'u. Tikeeta namaa kannan tikeeta jechuun nama adaban jechuu poolisni. So hangas takka dubbiin hammaattee nama godhu jiranii jechuudha. Kan biraa talaalliin kaampaanii hedduudha ariifataan irratti dalagaa jiru. Duratti talaalli tokko talaalliin tun ni hojjetti moo hojjettu phase 1 eega hojjettee immoo dhibkaa namarra ni fiddii yoo hojjettee immoo waan dizaayin taateef san ni dalaydii ka jiru phase hedduu keessa dabarti jechuun adeemsa hedduu keessa dabarteeti achi booda raggaasifamtee eega raggaasifamtee hojiirra oolti jechuudha. Ammaan tana wanni kun waan addunyaa haalaan weeraraa jiruuf restrictionii tokkollee irraa xiqqeessaa akka ariifataan magaalaarra ooluuf deemtu biyyoota hedduu keessatti argaa jirra. Amma talaalli tokko yoo ilaalle amata 10 ilaa 20 fa'aa fudhata talaalli tokko hojiirra oolchuudhaaf. San jechuun kaampaaniin maallaqatti kommit gootee maallaqa hedduutti baaftee qabeenya hedduu eega dhangalaasanii beeytonni warri babbeekoon hedduun isaanii irratti hojjetanii sirnaan clinical trial jaanii kana yeroo biraa keessa seenna san keessa dabreeti approve ta'a. Amma kun immoo very fast tracked haala saffisaadhaan karaa bu'aa jira. Sanumaa waliin immoo hanga bara 2021tti reedii miti jedhanii addunyaa hedduu keessaa dubbatama. Siyaanatti immoo bitti takka biyyi Raashiyaadhaa waan kana argannee hojiirra oolchaa jirraa ka jira. Sunis hagam takka saayintistoonni irra walii galee yoo namni kun talaallii tana fudhatellee hagam takka nama gargaartii nama kabsachiiftii dhukkuba kanarraa illee nama ittifti ka jiru ammaan tana uuma karaa jiraati. Saayinsiin isaa waan sa'a tokko sa'a lama namni fudhatee irratti haasa'u amma gabaabsineetuma kanaan agarsiisa. Gaafa duraa san beektaa waa'ee umrii takkaa yookaan nama umrii hagam jidduu jiru dhukkubni kun akka miidhaa jedhaniiti. Dabareedhaan umrii hayaa turan akkuma qorannaa adda addaa godhaa deeman. Arraan tana gubbaa dhaabbannee dhukkubni kun nama umrii amata meeqarra ilaan qaamata meeqaa more effect godha. Amma gaafa duraa san nama dargaggeessa akka xiyyaa fi xeetii kana uumaan godhuu ja'atii himamaan tura. Garuu booddeen kana ammas lakki isaanis waa akka jenne sanii miti jedhanii garuu akka waliigalatti nama umrii hagam takka keessa jiru dhukkubni kun akkaan miidha. Takka daa'ima moo jiddu galeessa moo dulloota moo tokko wannummaan akkanaatu hin jirtu waan jiru. Vaayirasiin kun is all equalizer nama hunda qaba. Namni immoo itti hammaattu nama buleeyyii nama urmii isaanii deemte nama ammaas dhukkuba waaraa jalaa qabu jenne underlying condition. San jechuun nama nagaa qabuus meeqa ka ciibsee mana hakimaallee geesse takka ittuma hammaatee rakkoorran gahin malee namoonni wanni kun qabee xiqqaattuu namni 14% reefu jenne san takka dadhabee manarraa faa ba'uu dadhabee nyaata faa nyaachuu dadhabee wantoota kanarra ni fidan. So vaayirasiin kun nama hunda ni qaba. Nama hunda qabu kana keessa ijoolleellee ni jeessa amma dhiyoota Minnesota sanattu I think there is one child that died. Ijoolleellee ni miidhaan mirkanaa'ee jira. Harki guddaan ammallee nama urmii isaanii bubbulte. Nama urmii isaanii 60 olii fi dhukkuba waaraa jalaa qabu. San jechuun nama dargaggeessa akka keenya dirqamni nuti qabnu akka uummata sanitti hin deemne akka uummata san dhukkubsi kun kan maduran qabamanii ittiin dabarre nuti eeggannoo guddaa qabu qabna. Maaliif akkooleen teenya akaakuuwwan keenya
haboo fi adaadoon eessumman obboleeyyan keenya kanurra gurguddaatiif kanurra xiqqaalleen nuti immoo jajjaboodha jennee oriinee bikka deemnutti yoo hiriira baanullee if eeguun maaskii uffachuun yoo amma waan kana walitti daddabarsinee qabaa jirra saanitaayizer harka saanitaayizera keessa kaannee deemuun if eeggannoo godhuun haalaan barbaachisaadha. Keessattuu walitti goonjaawanii waan reefu dun amala keenyarraa namni yoo aruuza qabaate yoo cidha qabaate akkamittiin nama kiyya kanarraa fajaanii yoo keessi isaaniillee dhukkuba qabaate namaaf dirqee dhaquu jira yoo halaalumarraa zuumiin illee ta'u amma teekinooloojiin ni jirti baga rabbi isin gammachiisee takka kennaallee ergine giftuullee ergine aboo bultii teessan isiniif haa oowwisu jennee yoo eebumaa fi kennaadhaan irraa miila keenyarraa gabaabsine walitti heddummaachuu dhiifne gaarii. Amma rooraa biyya keessa jiruun hiriirri biyya tanatti hedduu babahamaa jira. Bikka sanitti illee halkanii guyyaa aboo ifaa eeggannu walirraa sissiinee haa dhaabbannu ammaas maaskii kana uffannee haa wal eewallu namatti hammaatus beeyne nama hundaa eega qabaate akka wanni kun tamsa'ee naman miine namni hundi ofirraa eeguun wal eeguudha. Lubbuun abbaan namata ni jaanii garuu akka maatiittis akka hawaasaattis nuti waa wal qabnuuf jecha wala eeguun haalaan barbaachisaadha. Hayyee hedduu galatoomii daawwattoota keenyaa kun kan daawwataa jirtan DDCO marii Dr. Obsaa fi Aadde Urjii wajjii goone waa'ee COVID-19 fi hawaasa keenya kan jiru. Aadde Urjii akkuma beekamutti dhukkubni kun yeroo duraa gaafa himamuu jalqabee fi addunyaa gubbatti erga as bahuu eegaleetillee namootaan akka keetii bakka ati hojjettu san akka malee hojiin akkatti baay'atteeti takka barbaachisni keessan akka malee hedduudha. Yeroo dhukkubni sun akka malee biyya tanatti illee ol ka'ee ture isin hafuura fudhachuu takka maletti sa'a 24 akka hojjetaa jirtanis walumaan beena. Garuu namni tokko yoo fayyaan isaa maal gubbara geesse dipaartimentii keessanirraa isinirraa bahee takka gama naannoo biratti kan deemu. So amma deebi'ee waan irree funtana jee irratti jechuu gidee mashiina sunirra si kaayaniiti irra hedduu tuuboo sun afaan si kaayanii suniin hafuura fudhatte jechuu. Sunirraa bu'uuf ammaan tana nuti winning process qabna jechuudha akka kophaa kee hafuura baafachuu dandeessaa laalleeti narsiinis karaa isiitiin doktoraa wajjin nuti haasoyne akkasitti dawaalee gabbuusanii akka itti jechuun si kaasanii hirriibaa akka kophaa kee hafuura baafachuu dandeessu laaluu qabna jechuu. Gidee sun goone sun nambara qabna halaaluu qabnu sun laalleeti tuubboo sun afaanii si fuunamoo xiqqishoot irra taa'uu si feesisaa akka wayyooytuuf akka kophaa kee gidee sun baasne akka haariyaan tuubboo sun afaan sittiin deebisne jechuu. Sun dura laalle jechuu akka respiratory therapistiti. Sunirraa eegalee waan hin jechuu fadhu akka harree fuuntana xiqqishoo tuqetti akka nuti communitiin keenya waan kana xiqqishoo familiariif goone jechuu akka addaan barannu. Gidee kaniin arkee duraanillee COVID duraanillee gidee namni takka intibeetee tuubboon afaan jiru gidee dawaa sun narsiin irraa gabbuustee gidee ka'an ni rifatan jechuu. Waan maaltu deemaa ture quban qabanii torbaan guutuu harki isaanii irratti hidhamee jira akka tuubboo sun afaan hin baasne jechuu. Oggusun gidee sun silaalaniiti yoo waan isaan ja'an jalan deemne hin goone namni kun ready miti ja'aniiti haaraan full support irratti kan jechuu. Sunirraa si fuune oggusun dawaa sunitti si deebisan waa hunda. So bakka sunitti beekuu qabna. Gidee kaanee dhugaadhaan namni takka namu akka gidee ka'ee hin beektu waan ta'uu siree torbaan guutuu immoo yaadanneeti maali jirraa maali kunii kaduraan namni faamiliin keessin haasa'uu ture addaan barannee because waan kun jabaatu jira community keenya ammaan tana hedduu kanatu illee arkine jechuu. So immoo yoo sun dabartee akkasitti tuubboo afaanii si baasnee xiqqashoo guyyaa takka tahuu lama tahuu namuu qaama isaanii eenaadha. Sunitti ilaalaniiti ICU irraa si baasaniiti general floor si geessan jechuu. Akkasitti oksijiin irraa si buusneeti teestii takka ni godhan teestii haariyaan godhaniiti ni qabda moo hin qabdu yookaan yoo simtama kee fixattee chest x-ray godhaniiti waan hundinuu bareedaa ta'e dabarte jechuudha. Oggusun nuti hospitaala keenyatti akka muuziqaa takka godhaniiti koojjoo jaaniin jechuu akkasitti akka sunirra kaayaniiti namuu warra transportiin akkasitti irra hedduu faamiliin dhuftee fudhattee mana galan jechuu. Takka takkaas ni jira yoo waan kun itti jabaatee long term care kadhaquus ni jira akka reefu jennee tracheostomiin hanqa daranuu
jabaataniiti sunis irraa baasaniiti mana galan jechuu. Sirriif jecha waa hundatti teestii haaraan godhaniiti hedduu argine nuti akkasitti si himan akka walii booda COVID hin qabne. Weaning jechuun afaan Oromootti akka ilmi harma haadharraa gu'ee jaanii miti akkasitti wean godhan jechuudha. Waan ventileetara kana sababaa isaanis namarra kaaniitu jira sunis somba kee si gargaaru ati wayyaawaa dhufuu kee akkitti beekan yoo duraan parsantii 100 si kaan oksijiinii ati si barbaachisu gabbu'aa dhufa san jechuun ati irkannoo ati maashina sanirra qabdu if bilisoomsaa dhufta jechuudha. Hoggaa ati bilisummaan ta'e ni raggaati jaan tokkoffaa dawaa silaa akka sirra fidu san sirraa xiqqeessanii ati nama ka'ee ijaan nama laalee waan isa following command harka kan akkana godhe akkas godhe hoggaa jaan gaafiilee nama gaafatan san tartiibaan nama jala deemoo taate that's the first thing. Kun oksijiiniin kee ati irkannoon teessuni wayyaa dhufuudha. Eegas booda ventileetara sanirraa liberate si godhan yookiin achirraa guutaa jechuudha. That's the weaning process. Okay. Haye isin hundinuu galatoomaa nutis marii keenya kan arraantanaa gama dhumaatti achi deemaa jirra. Eegagaa waa'ee rakkoo dhukkuba kanaatii fi hawaasa keenya kaasnee mari'achuun keenya hin oolle hawaasa keenya biyya jiruufis mootummaan hedduun beekaa dhukkuba kana akka adda addatti fayyadamuu danda'anii akkuma biyya Afrikaattis asis ormanni westerniitis namu akkuma isaaf mijjaawetti dhukkuba kana achi qabeetuma waan fadhu itti fayyadamaa jira. Akka fakkeenyaa garuu yoo haasne haasonne biyya teenya fi dhukkuba kana yoo walitti ilaallu haalli biyya teenyaatii fi haalli dhukkubni kun itti deemaa jiru xiqqoo nama isaachisa namallee dhiba namallee rakkisa. Kanallee xiqqoo yoo qabxuma takka haasnee irraa haasonne jeeti. Beeta amma mootummaan dhukkuba kana akka dhukkubatti osoo tiriitiin goone akka dhimma mataa isaatiif irratti fayyadamaa jira waan jaa'utu odeeffamaa jira. Mee waan kana oomee akkamitti ilaaltaati? Gaafii nama ati gaafate tuni gaafii cimtuudha. Gaafii ammallee riibalee dhorkite. Maaliif COVID-19 labsi COVID-19 if godhamaa ture. COVID-19 kun dhukkuba nama daddarbaadha. Dhukkubni kun akka miila gabaabbatee akka hin baay'enne godhuudhaaf namni addaan hiika. Amma biyyi teenya rooraa keessa jirti. Artist Haacaaluun baatii tokkoo fi waa ta'ee jira amma eegaa magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame. Gaafa isa inni wareegame booda namoota hedduudha sababaa saniin qabanii mana hidhaa jiranii siyaasaaf itti gargaaramaa jiran jechuudha. Tokkoffaa akka filmaanni biyya sanii biyyi suni qaxxaamura keessa jirti is in transition. Filmaata san sababaa COVIDiitiin jijjiiranii ammaan tan ammoo COVIDiin akka namni COVID akka nama keenya mana hidhaa keessatti araaramu godhaa jiranii. Fakkeenyaaf lammii keenya akka ta'e inni journalistii Yaasin Juumaa jaama. Yaasin Juumaa kun hanga Dirree Dhawaallee gabbu'ee ol deebi'ee ture. Gurbaa kana iddoo naannoo mana Jawaarfaan jiran sanitti qabanii eega wabiidhaan manni murtiilleen wabiin haa ba'u jee gadhiise booda mootummaan sun ammallee itti goggoytee qabdee jirti. Achi keessatti COVIDiin qabamee jira. Akkasumatti illee Dajanee Xaafaatiin na fakkaata. Innis nama barreessaa of kooti ammaas nama Profeesar Yuunivarsiitii barsiisu. Namni kun halkan walakkaadha dhufee fuudhamee in the middle of the night haati warrasaa nama garaa qabu isii biraa fuudhanii mana hidhaa hidhanii achi keessatti COVIDiin qabamee jira osoo beekamu ammallee achi rakkataa jira. Ammallee Baqqalaa Garbaatis COVIDiin illee qabamuu isaa ragga'ullee baattu achi keessatti akka dhukkubaan rakkataa jiru. So yeroo takka biyya Ameerikaa tan hoggaa ilaaltu hogguma COVIDiin ol ka'aa dhufetti mana hidhaarraa namoota waan tokko badiin isaanii xixiqqaa taate hedduu isaanii gadhiisanii turan. Maaliif namni kun sababaa kanaan achi keessatti dhibamuurra haa bahuu kajoo murteeffatan jechuudha. Biyya teenya immoo nama bilisa hunda qabaniiti mana dhukkuba COVIDiin si saaxilanii deebi'anii ammaas badii teessirra walii sirra barbaadan. Asitti yoo badii qabaatte si qabanii badii teessan mana heeraatti dhiyaatta. Achitti immoo qabamteeti badiin akka hanga sirratti barbaadamtu mana hidhaa keessa teessa jechuudha. So this is very unfortunate biyya teenya sanitti biyya
qeeroon meeqatti gabbartee jijjiiramni dhufe jennee hawaasni biyya san keessa jiru sabaa sablamminni hundinuu gammadanii jijjiiramni sun immoo hubaaba afaa jalaa ta'e jechuudha. As deebii ammaa tan biyya san ciinaa jira. Kun gaagama guddaarra uummata keenya keessaa karaa dhukkubaatiin illee namoonni qabame kun deebi'ee mana isaanii galuutaa takka warroota wachi keessa waliin hidhamaman hidhamtoota daddabarsuuf ta'a. Just the psychological torture mee ilaali. Covid kun osoo babal'atee jiru ati fuudhanii yoo mana hidhaa si geessan tuma amma warroota amma gurguddaa gaggeessitoota siyaasaa kana maqaa isaanii beekna. Ala kanatti illee hiriira baanee maqaa isaanii dubbanna. Godinatti yoo gabbuute immoo ijoollee manatti itti seenanii qawweedhaan miila isaanii babbasheessan meeqaatu jira amma magaalaa Harar keessa ijoollota naannoo Dirree Dhawaatti dhawanii meeqa dhawamee ammaan tana yaalii olaanaa barbaadu bakka biraallee deemuun irra barbaachisuufaa jira. Godinoota kana keessa nama hambifne naannoo Shaashamannetti nama hambifne Ciroo keessatti nama hambifne even Jimma keessatti illee namni dhawamee jira naannoo Wallaggaatti nama eegumsa akkuma kiyyatti nama dooktora dhukkubsataan tokko yoo dhufe ilaalcha politikaa fedhe yoo qabaatellee ati namni sun hoggaasu dura taa'u dhukkubsataadha. Haajamaadha. Haajaasan nama san baafta jechuudha. Without any political even nama ati namni kun nama diina kiyya jettullee namni sun madaawee si bira dhufnaan at that very moment is a human being. Ilma namaati jechuudha. Ilma namaa sanii gaa namni tokko dhufee namni kun nama madaawee iddoo biraatti ergame. Iddoo biraatti hoggaa ergamu eenyummaan nama kanaa nama siyaasaan isaa mootummaa amma jirtu mootummaa bilisiqinnaa tanaan wajjin wal faalleessaa jechuudhaan nama kana eenyutu rifar godhe jechuudhaan nama sana qabanii dhabamsiisan jechuudha. So biyyi teenya rabbummaa naa eegu malee COVID-19 amma jiruu fi COVID-20 amma nuti keessa jiru COVID-20 ammaan tana bilisiqinnaa tanaa waliin san qofaa miti biyyi sun osoo dhibbatti walii galtee haala ittiin itti tarkaanfatanillee mirkaneeffattee akka hawaasa biyya sanii hundatti wal jaalattee jiruu fi jireenyi biyya sanii jiru laafaa miti. Ammayyaasin keessa deemtee argitee jirta. Namni keenya baay'ina nama keenyaatiin hiyyummaa jirtuun duubatti hafummaa eegumsi fayyaatis dhugaani gadaanaadha. Saggummaan dhukkuba Covidii fi ammaas tumaminsa hidhaan ammaan tana baay'ataa jirtu kun hundinuu biyya sana haalaan daadar keessa. Sababni kun biyya sanillee diiguu mala warri ammaan tana aangoorra jiru waan kana osoo beekuu godhaa jiranii warra ogeessota fayyaa dhageeffatanii ifiifillee hoggaa ija guduunfatanii gachiisan san qalbii isaanii keessallee deebanii namni kunillee namni kunillee nama biyya saniiti warri isaan akkana godhaa jiran malee bineensaa miti. Sabaa sablammeellee booda wali jinneessanii waan kanaan hanga namni booda rakkoo keessa wal galchuu akkan goone ifirra haa deebi'anii biyya tan ammoo tani qawweedhaan arraan tananaa qawwee qabaan kaan Covidiif saaxilanii nama immoo hidhamtoota kana hiikuudhaaf gabbee hundaa'u adamsaa hidhamtoota meeqaan kumaantamaan achi guura qabsoon uummata Oromooleen duuban deebitu biyya sunillee ni gaagaati sanirraaf deebi'anii tunnuun baaftu kanaa ol dhiini bu'uun qabu kanaa ol namni gidiramu qabu kanaa ol dhukkubsataan Covid baay'achuun qabu jaanii if keessa deebi'anii they have to come to the negotiating table. Warroota ammaan tana bobbaasanii biyya qubata akka dhaabsisan kana wataadara isaanii biyya waraana silaa raayyaa ittisaa biyya ittisuu qabu uummata irratti labsaa jiranii kanallee akka achi keessaa deebisanii eega san godhan booda eega ifiif kursii irra gatteenyeeti akka uummata biyya tokkoon mari'annaa murteeffatanii waraanas uummata keessaa kaasanii warra hidhamee jirus haal duree tokko malee gadhiisanii achi booda biyyi sun karaatti deemtu yoo dhala fuula dura dhuftuufillee waa taraaranii lafa kaan bu'uurasii lafa kaan irra gaariidha. COVID-19 dhugaa akkuma ta'etti ammaan tana meeshaa duulaatti godhatamee jira. San if keessa deebi'anii akka irraa deebi'anii gaafannaa jechuudha. Beeta silaayis biyyi teenya akkuma rabbii jirti akkuma ati jette beeta malee sila akka dhukkubaatti fi tamsaasina dhukkuba kanaatii fi gaaga'ama dhukkubni kun fiduu fi rakkoo hawaasni keenya keessa jiru rakkoo duraanii sanii fi ammas rakkoo siyaasaa tan baatii lamaan tana hawaasa keenya gubbaratti ga'e haaluma rabbii akkuma rabbiiti jirra.
keessattuu beekta amma qondaalonni mootummaatis yeroo jalqaba dhukkubni kun biyya teenya illee seenu akkuma waan nama harka dhiqadhaa adda fagaadhaa deemaa ja'aniituma waan lallaafisaniituma laalanii garuu dhaluu kana ta duraan dura warroottan amma namootan siyaasaadhaan hidhan warra amma eeduu namshamoo kana wanni qaban warra ja'anii himanii jira warri biraatillee amma akka magaalaa Dirree Dhawaattillee namoota manni hidhaadhaa guutamee mana dhuunfaa keessatti hidhan suni isaan qabamanii qabamuu haa baatanii wanni beekan hin jiru isaantu murteessaaf beeke dhukkubni si qabee jira sin qabne jaaniin ati hakiima dhaquu hin beetu wanni beetu namaatu si laxafa dhukkubanii qabdaa hin qabduudha kana waan hundi waan nama mararru beeke yeroo ifillee if keessa deebinee tele yoo laallu namootan angafoota siyaasaadhaa fi hogganoota dhaabota Oromoo kan adda addaa warrootan ni qabamanii jiran takka yookaan fuulduraaf qabamuun oolaman warri jaamee shakkamu suni ta duraan duraa teestummaan sun isaan godhamuu fi godhamuu dhabuu sanii gaafii guddaa keessa jirti. Urjii gama keeyyoon deebi'e akkuma waliin beenutti beektaa Oromiyaa qofatti nama 50 irraa ilaan 100 kan shalagamu kan hidhame. Garuu mootummaan 10 haa jedhu malee namni bakka hedduutti hidhamaa jira. So namni hidhamu suni amma akka gabaasa tokkotti mana barumsaa tokko keessa nam 500 ol kan wal hidhamee jiru sanoo namoota gurguddoo manguddootaa fi haawwani. Biyya teenyatti beektaa namni kun lakkuma umriin namaatuun achi deemtutti dhukkuboonni underline kana fitti beeknuu fitti beekuu baannus waan dhabamu beeki. Kool jiruu biyya keessaa dhufnes ni beeknaa haala jireenyattis waan beeknu jecha. So haala amma fakkeenyaaf biyya kanatti osoo meeshaalee ammayyaa adda addaa osoo qabnu keessaafuu yeroo baay'ee meeshaa hojii hojjetta ventileetara fi kana. So osoo wanni kun guutamee jiru dhukkuba kana tamsaasii isaatii fi lubbuu namaa kanallee eewaluun ni jabaatti asitti. So maalayyaa biyya teenya impactii san how did you imagine without any respiratory advice, without any machineries? Can you imagine the impact of the COVID-19? That is a good question and it's a hard one. Hedduu jabaata. Ani akka asitti dalagu akka respiratory therapist mashina sun qofti osoo hin ga'iniyu akka nama hospitaala dalagu takkatti nam irra hedduu nam biyya birootillee waan akka PPE hin qaban jechuu waan akka maaskii glavesii waan if eeguu fi warra hospitaala keessa dalaguuf eeguu waan kana hundinis yoon qabaanne hedduu jabaata sunu xiqqashaa jechuu waan guddaa akka mashiinaa kana ventileetara dhiisiiti ventileetara yoon qabaanne wallaahi hedduu jabaata asittuu hospitaala keenya xiqqashoo akkasitti ICU'n keenya guddaa miti so departmentii birootii hojii dalaynee warra akka anesthesia gizee surgery xiqqashoo godhaniiti mashiina kophaa qaban sun hunda nuu kannaniiti dalaguu turre yoo sun hin qabaanne wallaahi hedduu jabaata saniif malee akka oksijiina kabirootillee yuuz godhan nuti asitti Ameerikatti hedduu qabna jechuun waan akka osoo high flow neezokeenilaa oksijiina hedduu sii kannu tuubulee ofaas hin kanya lamaan dhibbaa namaa kan na jaanneeti amanna sun hunda qabna so biyyatti hoosoo sun qabaanne akkanatti nama hunda wali qabaniiti gizee mana hidhatti hidhan jechuu or bakka mata hedduu nam 500 nam humta akka bakka takkatti yoo kaayan hedduu jabaata warra hospitaala dalaguufis akkamitti ummata kana eeganii akkamitti gargaaranii I can't imagine is really hard hedduu jabaata asii laaluunu jechuudha I just hope it gets better waan kana jijjiiraniiti akka Dr. Obsaan keessa ibsatti they need to solve it. They need to solve it right away. It's not something that it should be take easily jechuudha. Rabbiin godhee feesitti asii akkasitti ittiin jabaanne but inshallah du'a uma gooneeti asii bira dhaabbanna hanga dandeenyutti. Yaa bikkeessiin tuyte laal biyya badhaadhinaa tana keessattuu dadhabnee jirraadha. Hedduu nama hedduu hubee jira. Ifi daddabanii rabbiin sakkabanii jaan. Okay. So ammaan tana rakkoon nuti biyya teenyatti argaa jirru yeroo sila COVID namaan gadi hin beeknaa jaanu paartiin biyya bulchaa jirtu suni walgahii godina hunda godhachaa turan. Daas ifiif heera tokko waan takkan godhinaa jecha ifiif daba dalagaa amma immoo inumaatu nama walitti qabdee akka gartee jallaa bara'eetti nama walitti kuuftee mana barumsaatiif kanatti is just sad. So kanarraa maaltu jira yoo namni tokko osoo dhukkubni jiru
osoo dhukkubni jiraachuu isaa beeku sababaa malee nama kan akka walitti dhutee hanga yoom wanni kun nurra teessu boru kam nu godhuu ta'anidha. So manni biyyaa kana hedduutti yaadu qaba. Yoo wanni kun hundeen isaan goggoyne madda goggoysuu baatte galaanni isaa nama hunda xaragee fuudhuu ta'a jechuudha. Kanaafuu namni keenya itti yaadu qabaatan isiin wanni jetteerra. Wanta akka asirratti kaniin hin jenne dirqama waan nagoos takkaa jira. Dhengadda beeta mootummaan abbaa irreedha yoo akkas jenne irra salphaana fakkaata mootummaa Abiyyi. Yeroo haasawa tokko godhaa ture walumaa galatti nama 10,000 ol hiinee jirraa je. Dubbii kan reefu atilleen kaasee ture biyyootan guddatan haala nama qabamee jiru kana haala kamitti dhukkuba kanaa wajjin gaaga'ama guddaan akka isaan bira hin geenye gabbaasnee soosaayitii deebisnee dhibuma dhukkuba kana akka hin babal'anneef beeke jirru kun already segregated waan ta'anii jiran jecha. Garuu abbaan irreedha mootummaan abbaa irreedha akka nam 10,000 hidhuu isaa san waa dibil godhee gizee haasa'u ta duraan duraa kun xiqqeenyaa beeke sila sa'a namni mana hidhaa keessaa ba'uu qabu hagan takka hiinee yeroo jiru mootummaan sun dhukkuba kana dhaga'uu malee akka tattaaffii takka illee hin goone takka godhutti illee hin jirne kun kan mul'isu waa hundumaa'uu gaa mari'annee sa'aanis nuuf hin geessu. Walgahii teenya tan arraan tanaatis goolabbii gahaa jirra. San dura garuu yaada xumuraa Doktorosaa fi Addee Urjii gorsas tahee dhaamsas yoo qabaattan hawaasa keenyaan gurraan gahan isiniin jaa. Eega biyya jiraanneefu tanoo biyyaadhaan jalqabeetiin hawaasaa si dabra. Nama hidhuun nama ajjeesuun nurratti haa dhaabbatu jee ture Prime Minister Abiyyiin. Arraan tan ammoo sanuma deebisee godhaa jira. You know, he's not the man of his words. Kadura waan je hunda viro debe baati silent dura inni barakuna 18 angoo irratti dhufe miti hin filamne beek ni shumame. He was appointed tarmi hafte ta Hayilamaariyaam Dasaalany irraa hafte itti kennameeti inni kuni immoo haanu ceesisuudhaani ture amma immoo sanumaa bal'ifachuudhaan hamuunaan itti deemaa jira. That is the unfortunate thing is that amma akkuma jetti abbaa irree mootummaa nam tokkoo taatee jirti jechuudha jalaa ilaa gubbaatti. Ammaas dubbiin kan uummata keenyaatti deebite. For how long kun akka nurra taa'u warri isa osoo inni uummata akkana godhaa jiru nama 10,000 nama hidhaa jiru warri bilisiginnaa deeggaru. Keessattuu dhalataa sabaa-sablammii Itoophiyaa keessaa warra mirgi isaanii miilaan irra deebamaa jiru hanga yoomi achi keessatti mataa haguuggatanii callisan. Waan nama dhibu keessaa obboleessi mana hidhaa jiraateeti obboleessi kun bilisiginnaa ta'uudhaan maaltu naan ga'e faajee hanga taa'u jira jechuudha. For how long garaaf jechamu bari yoo qabsoon karaa qabattee ammaanta karaa irraa meexxituun karaa irratti yoo hin deebine ati arrumaan tana jirta malee boru dhiitee siistamni sun si baasa. So sirna ajjecha namaa keenyaa kanaaf akkanatti waan kana mijeessee hamuunaan halkanii guyyaatti miidiyaa irraa dhaataa deemaa jiru kana ummanni biyya keessaa murteeffate qabsoodhaaf ifkannee mootummaa kana jijjiiree sabaa-sablammii Itoophiyaatiif waan ta'a godhuun mirga isaati. Yoon humnooyne yoo hoogganaaf keessaa hin baafne tarkaanfachuun nama dhiba. Jarri kun hidhameef ka hidhameef callisuu miti. Namni jalarraa hanga gubbaatti hoogganaaf keessaa baasee qabsoo sana itti fufuu qaba. Warri biyya keessaa gorsa COVID yoo goonellee kasanii oliitu amma isaan qabee jira. Primary thingiin ammaan tanatti wanni hangafa qabsoo isaaniitti finiisanii nuti warri biyya alaatti isaan gad dandeenyetti sagalee isaanii ta'uu fi dagaleeni taanaa fi qabsoon harka isaanii jirti. Amata 4 muuxannoo irraa qabna. Ammas tunis qacalee tana dafnee osoo nutti jabaattee nurra hin turre warri biyya keessaa jabaatee bikkaan ga'uu qabaan jira tokko kan wanni mas walaayitaa irratti ta'e boru kabiraa irratti ta'uu ta'a. Nuti amma Oromoo irratti numaa turee jiraa'u hanga Oromoon hagi tokkolleen hiree kan ta'ee fi namni saatanaaf dirreedhaatti nama ajjeese wallotti amaarri uummata Oromoo ajjeese lixa Oromiyaatti fi kibba Oromiyaatti immoo mootummaan labseetu waraana isaatti gadhiise yeroo dheeraadhaaf uummanni keenya rakkataa ture. Rakkoo tana keessaa ba'uuf hundee rakkoo tanaa baranii irratti qabsaa'uun haalaan barbaachisaadha. Hanga danda'ametti COVID kanarraayis if eeguudhaaf amaloota qabnus dhiifne gorsa dooktoronni jala haa deemnu jabaadhaa jennaan warra biyya keessaatiin. Warri asii immoo hiree qabna. COVIDiin qabamelleen
yoo qabamtan warri isteetaa yoo isinitti bilbilu ta'e qajeelfama isaanii jala deema. Abalu quban qabu jechuudhaan ustaniituma gabbaatanii nama biraallee hin gaaga'ina. Namoonni cidha saganteeffatanii jirtan hanga dandeessanitti namoota xiqqeessaa maaliif gammachuu teessaniif jecha gaddi biraa akka nutti hin galle waan sanillee ifirraa eeguun haalaan barbaachisaadha. Akkuma jennetti COVID-19 kuni nurraas ture babal'atee jira. Hifannoon takkallee jiraachuu malti they might be fatigue. Hifannoon jiraachuu malti wanu maaskii tanaa uffachuun maaltu kanaan dhagee silaa ilaammaatu nan qabuufaa jee namni waan kana laaffisuun ni mala waan kana kan laaffifne take it serious nama keenya irratti akka daddabarsine walaa eeynu rabbiin tatanaa olitti dhufu malti tana keessas rabbiis yaadadha. Tanammoo biras ni dabarraa akka itti bira dabarru biyyoonni hedduu ka fakkeenya nu ta'uu danda'anii jira. Achiin rabbi nu haa ga'u jabaadhaa isiniin jenna urjittiin dabarsa xumuraaf. Anis idaadhee waan jechuu fedhu saniin akkuma isaan jaanitti jabaadhaa teestii kanaas fudhadhaa yoo xiqqashollee yoo sanillee dhukkubne faamilii teessaniif jettanii haadhaaf abbaa keessan faamilii hundaafuu yookaan ollaa haa ta'u akka gabbaatanii teestii sun fudhattan yookaan guyyaa 14 saniin jaansu mana taa'u waan doktorii jala deemuu warra COVID tiimiin kun waan jabaadha waan hedduu amma community keenya affect godhu jiru jala haa deemnu wal haa dhaggeeffannu waan kana waan jabaa waan guddatti haa fudhannu nuti san bira jirraa waa hundaafuu galatoomaa isaniin jaa. Daawwattoota keenya marii keenya kan irraantanaa asumarratti goolabna. Anis Faadii Hamzaati. Dhaamsi maayii kan hin qabu ilmaan Oromoodha. Biyya keessa jirtan alas jirtan hamileen waan takkallee isin tuqamin qabsoon Oromoodha takka qabsoon bilisummaa Oromoodha qabsoo haqaati. Haqni abbaaf deebi'a. Jaalatanis jibbanis hagam takka yeroon haa turtu gaaf takka bari'uu isaa hin oolamu. Nuti wanni nurra eegamu namni diasporaa jirus tahee qeeroon biyyaa qarreen biyyaatis tokkummaa keenya yoomirraa cimsinee waan qabsoo takka yookaan gufuu guddoo nu dura teessu sana gamtaan akka firra achi haasnus takkallee shakkii hin qabu. Wanni guddoon tokkummaan haa cimtuu diina keenya eenyu akka teessa ni beekna. Yoo rabbi jee gadaan gadaa bilisummaati nu dhaggeeffachuu keessaniif nu daawwachuu keessaniif hedduu galatoomfadha. Hamileen teessan akkuma gaafa duritti nu bira haa jiraattu. Dhukkuba kanaa fi dhukkuba haaree biyya teenya irratti dhufaa jiru kana kan COVID-20 kana firra achi haa meesinuun ja'a. Gadaan gadaa bilisummaati. Oromiyaan ni bilisoomti. Isinilleen akkasumatti yeroo biizii kana irraa waqtii fudhattanii nu wajjin teessanii marii kana godhuu keessanitti maqaa xiyyaa fi maqaa Dirreedawaa Civic Organization hedduu galatoomiin isin jaa. Kun har'aa qofaa miti fuulduraaf illee yaada adda addaa haasnee akka mari'annus abdiin qaba. Isin hundinuu galatoomaan isin jaa nageetti bulaa. Oromo TV Oromo TV Oromo TV